السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشما أركفونك وجمتوتا في جالتم توتا إلمان أورومو دا سلامتان تيا كان جال الله كن كبجادا باكيرتن سناجي سوكم نغا فيادا جير جيرتو الحمد لله نغا فوتي إيغا باك جراتني يرو كنان سنگي چودا إيغا هران تناي چودا حالا يوتيوب را فيديو كالوتي بريدا تهين آپی تو کوسو hin faayadamne akkasuma aayidiyoolee YouTube irraa daawunloodii godhachuu dandeenyu ilaallaa jechuudha. Duraan akkuma beekamu videos daawunloodii godhachuudhaaf aapiin barbaachisa akkasuma aayidiyoolee daawunloodii godhachuudhaaf aappii dirqama nu barbaachisa jechuudha pilaastorii keessa buusuudha. Garuu amma waa tokko nu barbaachisa jechuudha. Aayidiyoo daawunloodii godhachuudhaafis viidiyoo daawunloodii godhachuudhaafis jechuudha. Kanaaf kaalutii bareedaa ta'e jechuudha. Haala salphaa ta'een osoo aappii tokko hin faayadamne haalatti daawunloodii godhannuun isin argisiisa jechuudha. Akkasuma baay'ee tokko dafeetti isin daawunloodii ta'a jechuudha. Daataa keessan illee isin jalaa hin fitu jechuudha. Egaa wanni godhuu qabdan jechuudha. Interneeta keessan yookiin Google Chrome keessan jechuudha. Yookiin Chrome keessan yookiin interneeta keessan jechuudha. Chrome kana interneetiin kana jechuudha. Isa keessa isiniif laafaa ta'e jechuudha. Isa keessa isiniif tole jechuudha. Kan lamman keessa jechuudha. Ni seentu jechuudha. Fakkeenyaaf an interneeta kana keessa seenee isin argisiisu. Interneeta kana irratti kilik gootanii sanduuqa kana keessatti jechuudha youtube.com jettanii barreessitu jechuudha. youtube.com jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Achi booda fakkii search ka jettu kana kilik gootan jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan isiniif bana jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif bane youtube ka jettu irratti kilik gootan jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan youtube keessan isin gashaa jechuudha. Yeroo haala kanaan youtube keessan isin gashee fakkii sarchii irratti kilik gootan jechuudha asirratti. Achi booda yete nashiidaa tahee sirba tahee wanta feetan barreessitu jechuudha. Ani fakkeenyaaf Oromoo muuziqaa barreessu. Oromoo. Egaa fakkeenyaaf Oromoo muuziqaa alfeessitti ashirka jiru kanatti kilik godhu. Achi booda jechuudha sirba barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf ani eenyu haa buusu fakkeenyaaf Kadir haa buusu jechuudha. Isarratti kilik gootanii ifama xiqqoo wifi kee wanni akkanaa yeroo isin dhufe jechuudha. Kun beeksisa jechuudha. Beeksisi dirqama dhufe jechuudha. Yeroo beeksisi akkasinitti dhufe skip baar ka jettu irratti kilik gootu jechuudha. Achi booda sirbi keessan isin sirbuu eegalaa jechuudha. Xiqqoo wifi kee baay'ee tokko dadhabee waan ta'e miilaan dalagaa shara wifi kee hundaaf obsuu qabna jechuudha. Egaa haala kanaan yeroo sirbi keessan isin sirba jechuudha. Asirratti jechuudha fakkii qulfii tana biratti jechuudha youtube.com kan jettu ni jirti jechuudha. Ishirratti kilik gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan linkiin isiniif baay'atee isinii baay'ee jechuudha. Yeroo irratti kilik gootanii egaa wanni godhuu qabdan jechuudha. Asirratti jechuudha akkuma argitan isa kana dhiisaati. Asirratti jechuudha youtube.com kan jettu ni jirti. Kanaaf wanni godhuu qabdan u kana hedduutti jechuudha. U fi tuubii kana hedduutti wanni barreessuu qabnu ilaa asirratti ni tuttu jechuudha. Bakka u fi tuubii hedduu kanatti kilik gootu jechuudha. Achi booda hedduu kanatti wanni barreessuu qabnu jechuudha. M A G I achi booda S jechuudha. Walumaa galatti jechuudha wanni barreessuu qabdan akkuma afaan Oromootti jechuudha. Ma ga I ca ittanii barreessitu jechuudha. U fi tuubii hedduu hotti jechuudha. Akkuma kun haalumaan nama barreessi kanaan jechuudha. Akka dogongora tokko hin dogongorre jechuudha. Achi booda go ka jettu kilik gootu jechuudha. Achi booda ni eeggatu xiqqoo takka. Egaa achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fida jechuudha. Asirratti save ka jettu ni jirti jechuudha. Xiyya garagalee jechuudha. Sanaaf xiqqoo gad deemtu download video ka jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Ammallee jechuudha download video ka jedhu irratti kilik gootu jechuudha yeroo lama. Achi booda haala kanaan zooruu isiniif eegala jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif fide kaalutii bareedaan buufachuudhaaf kan awwalaa kana irratti jechuudha. Kan awwalaa kana jechuudha. Kan awwalaa kana irratti kilik gootu jechuudha. Oo viidiyoo buufachuu feetan jechuudha. Isinii galee irhamkallah.
achi booda yoommoo aayidiyoo buufachuu feetan jechuudha mp3 kayyattu niw kayyattu jechuudha sagaditti jechuudha akira dhumarratti jechuudha yoo aayidiyoo feetan mp3 kanarratti kilik gootu jechuudha niw kayyattu barreeffamni xiqqoon jala jirti jechuudha akkasuma harka bitarratti mp3 kayyattu ni jira jechuudha kanaaf aayidiyoo buufachuu feetan sagadi kanarratti dhootanii viidiyoo buufachuu feetan ammoo haalota bareedaadhaan buufachuudhaaf kan olii kanarratti jechuudha isarratti kilik gootanii egaa achi booda jechuudha haala kana jechuudha haala kanaas ni fide jechuudha click here to start download kayyoo kanarratti kilik gootu jechuudha click here to start download kayyoo kanarratti kilik gootanii egaa achi booda haala kanaan download isiniif ta'uu eegalaa jechuudha egaa asirratti akkuma argitan jechuudha asirratti kaddir martu jaarraa abbaa kayyoo jechuudha asirratti argitumi download ta'aa jira jechuudha haala salphaa ta'een osoo aappii tokkoon fayyadamne haaloti bareedaa ta'een download isiniif ta'aa jira jechuudha kanaaf haala kanaan aayidiyoo ta'ee download ta'ee aayidiyoo ta'ee viidiyoo ta'ee haala kanaan buufachuu dandeessu jechuudha karaa salphaa ta'een haala baay'ee bareedaa ta'e jechuudha haaloti bareedaan isiniif buusa akkasuma aappii tokkollee mobaayila keessan irratti buuftanii waliin hin rakkatan jechuudha egaa kana fakkaata jechuudha viidiyoon daawunloodii ta'uudhaaf xiqqoo wifi da'iifa kanaaf dandeenyeen eeggannu jechuudha egaa isiniif gala jedhee abdii qaba jechuudha yoo isiniif hin galin yaada keessan komentii jalatti nu barreessuu qabdu jechuudha akkasuma youtube chaanaalii kiyya subscribe godhuu akka hin daganne jechuudha bakka sarchii kanarratti jechuudha barsiisaa ittanii barreessitu jechuudha maqama kiyyeessuma facebook kana jechuudha barsiisaa Mangist Oromoo app jettanii yeroo barreessitan sarchii kana kilik gootu jechuudha egaa achi booda jechuudha haala kanaan maqaa keessaniif fide jechuudha yeroo haala kanaan maqaa keessaniif fide profaayilii keessanii beektu jechuudha asirratti jechuudha asirratti kilik gootanii achi booda jechuudha diimatee haala kanaan isinii dhufa jechuudha warroonni subscribe hin godhin jechuudha warroonni haga irratti subscribe gootan baay'ee tokko galatooma jechuudha warri hin godhin haala kanaan diimatee isinii dhufa jechuudha subscribe hojjetan kilik godhuudhaan haala kanaan isiniif gurraachotti jechuudha yeroo haala kanaan isiniif gurraachotte wanni tana jechuudha fakkii amma alarmii tana jechuudha isirratti kilik godhuudhaan viidiyoo yeroon asirratti post godhe xawaalee isiniif bahaa jechuudha xawaalee notification isiniif dhufa jechuudha akkuma fakkeenyaaf online youtube irratti facebook yeroo seentan wantoota tokko wanta first gootan yeroo online facebook seentan argitanii akkuma sanatti yeroo youtube galtan viidiyoon ana asirratti post godhe yeroo youtube seentan ofumaan isiniif seenaa jechuudha kanaaf haala kanaan daawwachuu dandeessu jechuudha subscribe godhuu hin dagatinaa ilmaan oromoodha baay'ee ta'u galatoomaadha barumsa biraatti naga walitti deebinutti barnoota gaarii isiniif haa ta'u ilmaan oromoodha jiraadha bye